Ashalo, 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 ashalo. Mudhii koo hidhadhee jireenya koof cimsa ufaatii koo dhiisee nabdii ofitti odeessa beela har'aa obseen quufa borii ilaala gommaa koo galee ta'eera mabshaala. Risaa akkamittii hidhamteeti seenaa kee? Dhugaan sitti akkasuma waan an godhe hin beekamu. Karaa irratti na argee kottodhe nan naqe. Waan biraa natti himansee malee kanas yaadan seenee jechuun waan biraa yakkan hojjedhe sin qabu. Akkasumatti natti hin tolleeti na dabbarte deema qabee fidee sitti na darbachuu isaan argee. Akkamitti hidhamteetti? Ani akkatti hidhame dubeettee jechuudha. Goota biyya kanaati naan jetta bara. Ani amma milineera beektee qarshii milineera tokko walan qabaa nama. Milineera kudhan. Attu turtee? Akkuma nan ta'e qarshii milineera kudhan hojjedhas qarshii milineera kudhan argadheen as galee. Akkamitti kuma kudhan hojjettee daddana galtare? Akkamitti jechuun gaariidha. Akkamitti qarshii kuma milineera kudhan argadhe beektaa? Wayyoo. Anuma moo? Nama an argeetu qarshii milineera kudhan fudhata? Maa yakkamma kanan hojjedhe moo? Maal beeku qarshii milineera kudhanii? Namni ana arge ana mai garu kun namni ana arge qarshii milineera kudhan nama na goote yaa rabbi amma namni na arge biyya kana keessatti jechuudha biyya kana keessatti milineera kudhan dhiisiti qarshii kudhan argachuun bara cimeettitu an milineera kudhan nan baase jechuudha namni na arge birrii milineera kudhan fudhata jechuudha maal biyya kana keessatti qarshii milineera kudhan yoo abbaa qabeenyaa qabaan jedhama amma waa tokko godhu laata. Nami ana argee qarshii milineera kudhan fudhachuu isaarra yoo anumti bilbila of kennee qarshii milineera kudhan isaa yoon fudhadhe yaada gaariidha. Qarshii milineera kudhan baasne biyya kana keessatti nan bilbila qarshii milineera kudhan kanaan makiina qabinaa wayyaa makiina milineera 2 bitaa hin ta'e yaabbe. Amma namni bilbilaa ture. Qarshii milineera kudhan baasiyaa. Akkasumas ammaa fi akka hojjechaa oollee qarshii milineera hin sassaabbannu. Wayyoo namni na arge qarshii milineera kudhan. Gabaa 9 18 17 26. Hello. Akkam jirtu nagaa? Naguma akkamati? Jira beeksisa tokko bakkeedha argeen ture beeksisa yaafannoo jedha namni Abshaaloo argee qarshii milineera kudhantu kennamaaf kan jiru tokko argeen dhugaadha. Ayyee sirriidha nutu maxxansee ture beeksisa sana. Naannoo kamitti argite? Argeen ture qarshii milineera kudhan akkamiree kennamaa kaashitti. Namni mucaa kana arge milineera kudhan miti harkatti iyyuu waan kennamaaf. Dhugaadha ka? Sirriitti. Hin nyaanne kan sooromne ka? In argite moo akkamati informationii qabda odeeffannoo qabda? Odeeffannoo qaba gadda sooresattiin kolfee sooressa tokko makiinaa V8 oofaa sattaan kolfee isa rabbi namni milkeessuuf fakkaata akkamiree mucichi amma dhugumaa garuu sirriidhaan amanaan jiran. Sirriitti namni mucaa kana argeef milineerri kudhan kallattiidhaan akka wanti isaa irratti darbaaf. Okay. Maan naannoo kamitti argite? Mucaan suni mucaa sana argeen jira. Akkami yoo mucaan sun anuma ta'e yoo akkami qarshiin haalatti laata mucichi anumaadhaan oo qarshii milineera kudhan kana nama biraaf laachuu keessanirra yooma anaaf laattanii boodatti fayyadame yoo kan jedhu yaadee isinii bilbile. Abshaaloon suma? Anuma Abshaaloon anoo namni biraa nyaachuurra anu wayyadeen. Baga gammadde Abshaaloon si ta'ee ati akkatti of harka kennuun kee kuni dachaa akkasiif kennamu milineera 20 sii kennamu qaba siif. Dhugaadha ka? Sirriitti. Anoo akkas ta'a milineera kudhan kan namni biraa nyaaturra isinumti nyaachisaa ka? Kun ilaalcha gaariidha. Namoonni baay'een sirraa baruu qabu waan akkasii. Kanaaf iddoo jirtu bakka jirtu natti himi kun carraa guddaadha. Maaliif akkasitti harka kennachuun kee of mul'isuun kee kuni waan gaarii waan ta'eef siif irratti daballee iyyuu harka irratti waa sii kennuu qabna. Dhugaadha ka? Sirriitti. Wayyoo na soorome ka? Akka barbaaddettamu. Milineera kudhan amma nyaaf idduure.
irratti iyyuu sii dabalan siin jedha miliyoona kudhan qofa miti. Akkas taana wal agarruu miliyoona kudhan naa fidaati. Anumaan na qabadhaa ka. Rakkoon tokko hin jiru. Miliyoona kudhan keessan naa laattanii na qabdanii ittuma wal agarruu Iddoo eessatti wal arginu? Eessatti wal agarruu akka maal wayya? Nan dhufaan. Maal na hubachuu qabda beektaa? Beeksisa waan baafneef namni mucaa kana argitan bakka argitan ittiin eeruu nuu kennaa badhaasa qabaa jennee waan maxxansineef dhokadhuuti iddoon siin jedhu kottu amma. Dhokadhee dhufu? Dhokattee dhufte eessatti dhufta? Haa ta'u birrii fidee dhuftu ka? Birrii fidee dhufaa akka namni sun dursine garuu. Tole. Akka namni sun dursine birricha argachuu yoo barbaadde amma dafii kottu. Itti baasuu ree kana itti baasii ofii keetis kottu. Itti kutu? Haa ta'u kaa nagaatti nan dhufa. Mucaa ajaa'ibaati nagaan kottu baga milkoofte. Tole. Siin godhe dhuguma sii ta'eera taanaan harka seeraa jalaa miliquu hin dandeessu. Lafan si nyaachisa siis fakkaattota keessiifan godha. Nan nyaadhi yaabe miliyoona kudhan jechuun biyya kana keessatti maaliif nuti yakka hojjenne namoota rukunnee nama ajjeesnee moo maal goone yakka hojjenne guyyaa hundaa beeksisi maaf hin ba'u. Hidhamnee miliyoona kudhan sanatti fayyadamna. Maaliif biyya kana keessatti manni kiraa dabale jireenyi dabaleera amma waan mana kiraa mitiiti daandiirra gaafa deemnu iyyuu birrii nurkaa fudhachaa jiru. Dur konkolaataan gaafa iddoo tokko dhaabbatu gatii paarkiidhanii qarshii 20 irraa fudhatanii 100 irraa fuudhu. Amma gaafa nuyi daandiirra dabarru iyyuu qarshii 100 irraa fuudhuu jalqabaniiru. Daandii irratti amma dallaa godhatanii bara kana keessatti qarshii miliyoona 10 galatoomaa deemna. Nan bilbile namni biraan qarshii sana nyaachuu irraa maaliifan qarshii sana nyaadhu deetan anaaf qarshicha miliyoona 10 naa kennaa ufeen jedhamaa jedhe namni biraan nyaachuu irra miti wayyuure isaan booda toleedhanii waliin nan bilbilee fi kunoo gaa dhufeera. Baga nagaan dhufte. Karaa namaa darbuun beekan jedha Oromoon gaafa mammaaku karaatti nama darbuun beekanii anuma kun anuma anoo yakkaa kana hojjedhee baqachuu kottuu baay'een gaddeen maaliifi maaliifan baqadha yakka hojjedhe karaa nagaa dhufeen harka kennuun ture bilisummaan jiraachuuf iyyuu isa nagaan baatee galuuf iyyuu. Yes. Kanaafuu carraa gaariidha baga gammadde siin jedhamas bilbilaan akkuma haasofne kun carroomuu keeti. Dhugaadha suuraa gommoo bareedaa filattan baate. Ishee bareedduu fayyadamtan suuraa gommoo. Baay'ee atis mucaa bareedaadha. Atis dhugaadha suuraa gommoo ishee bareedduu fayyadamtaniitu nama xasitan namni baay'een na bareeda yoo. Baay'ee si bareedu. Yoo namni baay'ee chiikoonni baay'een yoo na arganii silkii koo utuu bilbila koo jalatti barreessitee ta'e jalaatti. Inni irraanfanne sammuu beekta. Inni irraanfattan. Yaadanne numma waan akkasii. Bilbila keessa qofa gootan malee utuu kiyya barreessitee ta'e. Ankee momma barreessina deebine. Ankee momma deebine. Deebi'ee maxxana argameera dhamee. Lakki. Annee lafu yeroo birrii si ilaannutu birrii fudhatanii silas. Naan finne. Sii fideera. Ganaa yeroo birrii fudhachuu fettu farramuun kenna mitiire. Yeroo sanas lakkoofsa kee kan itti barbaadde si maxxansina akka namoonni si bilbilan goone. Miliyoona 10 hin baase. 10 innuu sitti xinnaataam akkati amma iftoominaan dhuftee bal'eesseera. Iddoo akkasiin jira jettee akka of laattetti sitti xinnaata. Irrattuu sii dabaluu qabna. Miliyoona 5 tuutti hin dhufan ture baasee. Maaliif biyya kana keessatti hojjetee jijjiiramuun baay'ee cimaadha. Maal amma waggaa miliyoona 10 amma waggaa 10 tun hojjedhe nan argadha. Nan argadhu garuu hidhaa keessa waggaa qanan ta'a. Ammoo umurii kee guutuu jiraachuu dandeessa. Waaqayyoo guddaa. Waaqa si baase. Maa. Waggaa 10 moo attan? Umurii kee guutuu siisuu danda'a utuu harkaan laanne ta'e utuu dhuftee iddoo kana jiran jenne ta'e. Utuu akkasii? Amma wanti sirra barbaadamu hin jiru. Fixxeetta ammati birrii kee fudhattee waan barbaade dhatte investimentii lafa iyyuu sii daballee sii dabaluu laata jechuu yaadaa jirra. Lafa iyyuu. Lafa itti investii kana birrii irratti hojjettu warshaa akka itti dhaabdu waan garaagaraa akka hojjettu kaampaanii makiinaa akka itti bantu guunuudhaat akka bulchiinsa magaalaa keenyaatti illee yaadaa nama akka kee ogeessa akka keef. Dhugaadha immoo. Siif mala immoo. Al tokko gaafa utuma akka hojjetanii kan jedhu tokko nama irra deebitee ammas dabargatee taare. Miliyoona 10 ittiin dabaltanii amma ture. Amma dura isa kana fudhadhuuti gaafa takka turtee moo hojjetta. Miliyoona 10 of wallaalee man gaafa inni arge. Akkamitti argite iyyuu? Anootu man deemaa jiruun arge suuraan kun arge. Nummu baay'ee maxxansine namoonni mucaa kana argitanii siyyuu sirra bu'a seenee yaanne nuyi gaafuma si gargaaruu barbaadutu si bilbilchiise. Rabbi mana milkeessuuf jedha. Soora sattaan kolfa yeroo baay'ee baasee. Isa siin bahe wanti kolfa nama namaan ba'a. Soora san jaaladha baasee. Gaafa namni Nigdi baankiitti kolfitee beektaa? Baankiitti moo? Maal baankiitti kolfaan oolan? Nama sooressatoo. Sooressatti kolfaan oolan. Yoo manoof.
Isatu si maayidha Oromooni wanti kolfan nama nan kaakuudha. Dhugaadha. Amma tuuma hin beekinati abbaa qabeenyaa taate. Abbaa qabeenyaa ta'e dhumatu miliyoona kudha jechuun Makiinaa jijjiirte. makiinaa miliyoona afuriin bitaa mana miliyoona sadiin bitaa miliyoona tokko immoo fayyadama. Karoora yuubaas deettaay? Miliyoona tokko immoo yeessataa binira qasxee yoo barbaadde isinii fuulan kenna qarshii. Yoofis deebitee moo? Waa. Namni akka kennuuf jiraatu. Ajiraatu. Deebitee makan nu laatte. Kanaaf qarshiin alattanii jire. amma barbaadde turte. Amma harkatti sii kennaare. Lakki miillatti na alattu. Sii kennuure. Amma barbaadde. Naashee. Qarshiin kee lafa keessa gadabatu. Baay'ee gaafate lafa lafte waan ani gaafa haasofte waan ani callee si dhaggeeffadhe waan si dhagaaru sitti fakkaate ni. Maangoo maanni. Waan itti goote. Achi gortee utuu asiin gorin deemi na fuuldura. Maachoo qarshii. Deemi. Sobdeen jechuudha. Deemi. Qarshiin hin jiru jechuudha. Waan tokko hin jiru. Gara mana hidhaa keessa tortorta. Naajjeesa. Naajjeesa. Waan duutuuf hin qabu namni si qos godhee quba gooteen sitti hin bu'an. Naajjeesa bire. Waan si rukutuuf hin qabu. Waan sitti bu'u hin qabu. Maal goote mati safaratti? Lubbuu nama balleessite. Lubbuu gaazexeessitoota balleessite. Safara naannoo baxabbaxxe. Waan birrii argatu sitti fakkaatanii? Nuyi qaamni seera gaafa nama haasofsiifnu tasgabboofne amalaan utuu waan tokko hin dubbatin nama haasofsiifnu gaafa dhaabadhee si dhaggeeffadhu waan amma harkatti si fiduu sitti fakkaata. Amma utuu achi gortee asiin goriin siif fakkaattota kee mana hidhaatti darban. Qarshii naa kennanii miliyoona 10 akkaawuntara naa gashanii akkasitti hidhame qaba. Qarshii miliyoona 10 fudhadhee hidhame akkasitti. Gootati. Baay'ee inni qarshiin miliyoona 10. Maal jechaa jirtu? Awwamaa. Waa dubbachaa turre. Maalidha gootummaan isaa? Awwamaa. Atis hidhamtee hirtamini? Maal wajjin hidhamne osoo wajjin? Ati immoo maal gootee hidhamte? Inni gootadha. Waan baay'ee natti himaa oole. Waa biraasanii. Maalidha gootummaan isaa wajjiniin? Ati akkamitti hidhamte mana itti min immoo? Sittan himaa. Akka inni itti hidhame. Poolisii wajjin nu qabe nama ajjeestanii iddoo tokkotti. Eenyu? Isa wajjin moo? Wantichi dheeraadha. Dheeraadha. Iddoo tokkotti qabamnee dhufne. Poolisiin tokko nu qabee nu fide. Lamaan keenya iddoo tokkotti darbatee nu gashe akkuma siin gashe kan. Ilaalteettaa garuu? Maali daree? Maal siin jedhenne? Maalitti hin jette? Na dhaggeeffadhu sittan himaa. Ani goota qarshii miliyoona 10. Miliyoona 10? Qarshii miliyoona 10 fuudhee. Haala beemaaf sobda. Miliyoona 10 maaliiti kunoo akkasitti too. Malee nama ajjeesee hidhame. Harree. Mana daakeetti sobdaa mani qorannaatti gabbeetti mana qoratanitti. Miliyoona 10 ba miliyoona. Hey. Hey. Haalu dooftaati. Hey. Hanni waatichi. Mudhii koo hidhadhee jireenya koof cimsa ufaatii koo dhiisee nabdii ofitti odeessa beela har'aa obseen quufa borii ilaala gommaa koo galee ta'eera mabshaala abshaala karaa maqee kasan ta'uu deege hiyyummaaf doofummaa nan baqadha fiige kana natti fiiguu nan bokossa diige abshaaloo abshaalaa bareeddu akka mokkee